miti sharbar keni torkin te sirri mi sirreessime forjiirra kaan tureessi dhufa sagaleen tun Royce dhufaa arsii dhageenya. Abdallee sirrii nu dhageessaati. Daga sirriitti annee dhufee jira amma. Sirriitti mul'attee jirta ayyee. Anuma Shaarmaarkii. Shaarmaarkii mi'uutuma ofirraa kaasi mi'uutuma ofirraa kaasi. Taaptaap godhaa jira keenya manni naqa qabu jiraan hin beeku na bira namni gurraachu meetuma taa'ee bahee natti deebi'a. Mi'uutirra jirtaa waan ajaa'iba sitti ta'u oguma dubbattu hundaa'u. bahii deebii ni torkii forkeerra Bahi deebii Shaarmaarkii bahi deebii niitoorkii dhaatiitu forjii godhi ni torkii te forjii godhi bee jiraan saawwan nu. Wanuma jira. Warri komentii as jala jirtanii komentii Shaarmaarkees qaama adda addaatu warra as keessa jiru sagantaa mana sagantaa deemu jira waan ta'eef komentii yaada aayidiyaa bareedaa yoo taate malee gam tokko ciistanii gam tokko maal jettanii komentii badduu hin barreessinaa. Yoo komentii safuu cabsitu barreessitan safuu diriirsaa jirra waan taateef komentii safuu cabsituu barreessitan as jalaa deemuun keessa waan nafan qabu miti. Akkasii fudhadhaa. Khaliifar warra ni torkii warra komantii kontirool godhuu dandeessu yoo isaaniin kontirool godhee jettee baatii lama boodanii maraatta. Khaliifati garee shaadaa jalatti uummata kan dadhabdee asitti gorsitaa yaa amma miira keessaa jiru. Ali takka komanti ma laaluu baran takka komanti laalii si beekon. Yaa komantiin itti yoo farraan isaa gaarii. Yoo komanti yoo laalte haasoo sirraa balleessa fokkos godhuu hin dandeessu beekte. Hin dandeessu yaa hin dandeessu. Maaliif namni gari barreessuudhaan kanuma isa gammachiisu jira. Qabamsaa jedhee orkuu hin dandeessu waan ta'eef. Ittuma dhiifte isaan dhuman laalle. Manni ni qaqqaba Anaa komantirraa aaruu ture gaafa naa barreessan osumaan haasawa nagee haasawuu jiruuti. Akka baraarratti haasawa keessaa na baasuu ture bara 2018 beekta. Waan sanirraa bareetiin ittuma dhiisee. Khaliifaa anaa galchee Khaliifaa Shagagii anaa galchee akka hubatte. Shaarmaarkiin amma as jalaa waan jiru guutumatti uukutee Shaarmaarkii kottu ol deebi'i. Amma kallattiidhaan mee waan takka ol jalaa karaa qabsaa deemnu gaafii biraa gartee moor irratti deebi'uu caalaa wantoota inni reefu dubbate keessaa waan takka gartee qabatamaan approve godhaa waliin bareeda. Khaliifaa reefoo akka ragaatti dhiyeeffatee Khaliifaan ammoo lakkii waan san keessan jiru yaadachuu kaasee waan kana gartee yoo approve goone bareedaa natti fakkaata. Kunis qaama gaafii rarraatee haftee waan taateef. Shaarmaarkiin alaalaa warri mul'ata isaa qabdan osoo wanni ijoolleen sanillee nu dhuftee bareedaadha dubbii walumaa galatti xumurree baana ijoollee dunii fi hangaatu dunii fi hangaatullee dhufanii isaanis asirratti waan dhawamanii jira waan taateef jecha isin ergeetiin jirta dunii fi hangaatu qabadhaa hotaa. Walii galatti dubbii akkuma bareedatti xumurra jara keessa. Shaarmaarkii ergatee Shaarmaarkiini. Hangaatu fi dunii illee isin ergeetiin jira yoo arbaa. Ayyee amma ol seenu jira. Akkas. Silaa viidiyoo nuu baatan. Sagaleen ta'e turee dhufa malee. Sagaleen ta'e we don't know waan ta'e. Neetwork isaa dadhabaadha asirratti agarsiisa. Baarii takka qofa qaba diimtuu xiqqoo. Mee dhaabbaa xiqqoo naaf obsa ni mokoramas bakka biraa dhaabadhee. Sagaleen ta'e ni jirti maanta si dhageenya. Shaarmaarkee mana reefuu sanitti deebii mana reefuu sanitti deebii Shaarmaarkee. Bakki reefuu san bakka bareedduu turte. Ayyee sirreebatee adeemu. Duniidhaa fi wanti isin ergeetiin jira hangaatuuni osoo qabattanii ol seentan bareedaadha.
waan inni jechuu fedhe Ajaa'iba. ni dhaggeeffama. Sirriitti. Dubbadhu ni dhaggeessa. Obboleeyyan keenya shamarran gizee dhufan I think most probably isaan islaanuma dhaggeeffatanii bareedaadha. Maaliif miiti gosa jirti. Ustaaz miitu jirtu. Naatu isaan ol affeerrate wanni takka ta'e isaan dubbatan hin jirtu. Har'a guyyaan isaan dubbatanii miti. Sanumaa yaa jechuudha. Modiitaan ni qabdaan saabara. Ustaaz ol affeerradhoo. Modiitaan ni qabda. Ol seenaa jiin eenyu isaan? Hangaatuu fi dunii mammee. Tole. Oliin affeeraa qoy. Hin qabu lakke akkatti naa. Isin arguu raadhiisa hin dararamna. Ustaadam daarkan ilal naasi jira akkana walirra hayyidu ta'i. Anaasi jira. Tole Habibi abshir. Dinoo kiyya ani as keessa wanta hedduu waan hin barbaachisneef jecha wanni na gaafatu yoo jiraate. Biyyoo amma gaa wanta kaan eegu jiran maali? Namoonni as gubbaarra jiran kun namoota gartee anaafis shaarmaarkeedhaafis uummata kabajaa qabu waan taateef yoo isaan gartee akka si gaafadhuuf gartee gaafachuun barbaachisaa ta'u yoo isaan keebsan taate rakkoon qabu ifa goota yookaan immoo hanqanni ol deebi'u xiqqoo ni obsina. Bakka inni jiretti gartee si gaafachuu waan feerii natti hin fakkaatin maaf hin kana jedhu. Ani gaa haaluma ati wajjin wal qunnamu akkaan wanta jiru fi waan na bilbilee fi ati wajjin wanta jee malee waan biroo harkaa waan hin keessan qabneefi. Sa'aatii ayyee kaliif kiyya. Duni viidiyoo banadhu hangaatu teenya bakka nagayaan dhufte. Shaarroon azzeloo jiraate warri mootii taraa laalaati ol harkisaa. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baga nagayaan dhuftan. Ayyee kallattumaa naa gaafadhu khalaasi khaliifaa. Eenyu gabbeessa? Eenyu khaliif? Namni hundinuma jira. Akkasii. Nama dabalamee duniyaan seennaan gastiin ol siiti malee. Okay ayyee. Khalaas khaliifaa kallattiidhaan gaafanna gaafii reewsan. Daarmaarkii yoo jira jiraatee gartee. Dhiyaadha. Waalaikum salaam. Waalaikum salaam. Baga nagayaan dhuftan. Nagaya keessani. Anaa dhufu dhiyaadha. Alhamdulillah galata rabbi. Isinin daa'u isinin jaalladha isinin kabajamatee isaaniifiin ol seenee garuu waan takkaan isinin jechuu barbaadan gaafii takka illee namuu kan hin gaafanneef marti. Usii taa'inaan jettee ustaaz kabajaatiitiif useenin ta'a. Thank you Duni. Ilaa hanga sagantaan dhuftutti hoggaa inni ol seenes hanga sharmaarkee naasa'us atii fi hangaatullee naasawa tokko naasoita. Ustaniitu manaa teessanii boodarratti anaa gaafii isin gaafata naa wajji haasoita. Galatooma isin lachuu siif hangaatuun. Okay, jara kan subi salaatii asni deebi'ee osoo nan dabar. Tole. Ayyee abdii. Deeqa akkana. Ayyee. Haati rakkoon qabu. Biyya addunyaa tana kun subii salaataa kun anamma zuurii finke inni subii salaataa. Singa buusaa. Akkasumas viidiyoo cufatee haa salaatu. Okay, خلاص كانت تيجي تمام. أستاذ مزا أمسي في خليفي في كنا ريفو شارماركي وان بتخيستي mana abbaa gadaa deemnee mana siyaaratti gartee abbaa gadaati wajjin akka diinni isii bahu mari'annee turree jee kaasee namoota achi dhaqan ani qubaan qabaati mee namoota achi dhaqan wajjin achi dheete keessaa nama tokko maqaan haadhawii jennaan khaliifaa shagagiiti wajjin dheeyne jee kaasee anillee gartee khaliifaan dhimma tokko dhimma abbaa gadaa biratti deeminaa himee Wait. Alarmin eenyu bira yaamte? Khalifa dansa. Shagagi banaadha mi'uutiin. Alarmii fakkattu alarmii nukuleeraa seetii rifadhee barayyeete firree eegu jirra saniifi. Zaanu abaas. Saniifi wanti kun qabatamatti gartee Khalifaan ani isaa wajjin mana siyaaratti abbaa gadaa bira dhaqee uumaa wanti hin gaafadhe hin jiru jee dubbatee jira Khalifaanii. Waan san gartee yoo osoo ifa godhe Shaarmaarkeen namoota biraatii wajjin illee yoo ta'e. Wanti kun gaafachuu wanti barbaachisaa ta'eef
waan nuti keessaan hojjechaa jiru dhimma nasiyaa irratti quba qabdanii gaafeettu dhiyeesseetiiti yeroo gabaabduu booda oduu gammachiisaadhaan isin gabbahuu jiraannaa jee akka nama waan kana diippilii irratti hojjechaa jirutti dubbate afaan isaatiin. Kanaaf wanti kun ifa ta'uun barbaachisaadha jechuudha. Saniif Khaliifaadhaa fi Ustaaz Hamzaan wal gargaartanii gartee yoo waan kanallee ifa gootan bareeda. Khaliifaa Shaagillee isinumattiin kan nammaan. Tole, tole abshir. Laani tola wanni hundi nuyi haala bareedaadhaan dhuma jeeti yaada. Inshallah hunda digaafanna gaafii niitoorkii tolfatee haa deebi'u. Warri modii taraa laalaa ani niitoorkiin na gurraachumsa waan ta'een beeku. Akkamatti gurraachamee maqaan namaallee hin badeen gaddiifama. Warri modii taraa laalaa Sharmaa kennu hoggaa dhufee akkasitti tola harkistan. Tole. Jara keenyaan gasuu waan khayrii barreessaa taaptaaf godhaa. Yaa. Folollee godhaa obboleessa keessan diinaa ol kana. Emee foloo godhaa kaa jiran ani yaada dhubar foloo godhaa waan hin darbadheetu maan deema malee. Edaasi akkasii wajjin itti bulee halgaddaas itti bulee folowullee shaqqalanne os taasisanii kun waa jiruun jiru gartaa. Silaa bakkanaa kana shaqqalatan folowudha. Ati akka xiyyaatti jinniin sun hordoftu tanaan jinni irra nu hordofa namarraa jinnoota hedduutu nu hordofa. Jinniin teessanuu afaan adda addaa gaafa garii gastiin ati keessee afaanuma siituun beeynu jira dheeni tumee ana karmatti. Akkasi yaa. Akkasi. Namni keenya illee foloo na godhame jinnii qofaa miti. Jinniin keenya hundi foloo na goote. Takrifaanaatii fi tanamaatii fi hundaa foloo na gootee jirti. Isinis foloo godhaa obboleessa keessan kana. Haashiriis foloo godhaa nama hunda warraa asirra jiru kana foloo godhaa. Guyyaa tokkoof illee taatu waa isin fayyaduun oollu bara jala keenya. Wayi dongorree yoo. Ustaadamda ammani foloo na godhanii maaliin godhaa fi foloo na godhan? Wanni foloo gaafa si godhan ati isaanii gootu waan akka eeda galgala godhaa turteessan waan biraatiin. Eessanii barkaa? Wanti sanii ola fe'u maaltu jedhamee amma anaa fi Ustaaz Hamzaa fi Hamzaa Haajii faan halkan meeqarra bulaa jiraati si bira ni guyyaadha. Nuti halkan subii salaannee gartee dadhabnee dhumnee Ustaaz Hamzaan halkan raftee salaafiirra. Osoo kana teessoo guyyaan tokko na jalaa badee eessatti kan ni badeen beekan. Jidduu tanatti miiste. Yaa. Wallaahi. Tanatti miiste. Hammumaan akkas jetti 99 pilaas dhaqe foloo wallahi bilbila biraatti irratti ilaalu jira. 99 pilaas dhaqe warri foloo na godhe ammasumatti hammuma ati waan akka edaasaniif nu fayyaddeetti namni 99 pilaas foloo na godhe. Hin beeku 99 pilaas jechuun more than 100 jechuu. Laal. More than 100. Thank you so much. Namni wal fayyaduun bar waan gaarii ba. Nama keenya kan nama fayyadu kan isin fayyadu kan sagalee isinii ta'u. Laalama bakka tanatti walitti dhufnee dubbii uummanni itti rakkate tana ni furra jechuun kunu uummata akka beeka. Karaa guddaadha. Dhugaa. Yaa. Tanaaf wanni nuti foloo isiniin jennuuf jara keenya dhiirni isinirraa godhuuf miti maallaqa. Walla. TikTok irraa maallaqa dhiirni hin goonu. Khaliifaan dhiirni hin godhu. Wanni isinirraa barbaannu waliin haa deemnu waliin haa jiraannudha. Wal haa quba qabaannudha. Yeroo rakkoolee itti walaa fayyannudha sanuma. Ustaaz Amii waan takkaa si gaafadha. Wanti ilmi namaa silaatti wal foloo fi waa goggoodhe gartee itti wal guddisu yuutuuba silaayee. Namni kana TikTok arra banatee guyyaa takkatti huma diiddamu huma maal akkasitti foloo godhan kun yuutuuba maaliif akkas waliin goone namni keenya. Akkasii walii goone yoo walii dabarsinoo jiru tana. YouTuuba wanna takka wallahi namni keenya dogongora qabu nu dogongora qabu. Hayyee. Waan kana isin hima. Akka itti dogongora qabnu fakkeenyaaf amma viidiyoo dalagnaa miti akkasii bara. Viidiyoo teenya san fuuneetiti Facebook irra share goona. Namni seeneetiti hoggaa subscribing godha jee saayiniin jaansii galee. Irra guddaan namni 2000 nu dhageeffatu kanarraa nama muraasa qofa paaswoordii isaa yaadata. Ati Oromoo teenya hin beektu. Irra guddaa nama paaswoordii isii hin beektu. Hin beektu. Wallaahi tana numaji. Tanaaf akki goonu direct link waan jedhanii ni jira. Direct link jechuun YouTube mos geessitu. Waan san nutis godhuu fi qabna. Ammoo yooniif akka biraatti subscribe
akka nu gootan feetan deemtaniituma directly YouTube keenya jala dheeyxanii subscribe gootan diinaa olis anas anilleen gama YouTube niin deebi'e jeetiin sodaadhee firraa dhiisu jira beekta. Sodaatanii deebi. YouTuberri akka xiyyaa Oromoo keessa hin jiru ganaallee as hin baane. Hayyee tana ifiin jetta. Lakki an tana osoo if ta'uu baadhee ifiin jaatiti. Hayyee. Jechuun tana fiigaallee tunuma jechuu fedheeti barra nutuu siin jenna. Fiigaan jiru lakki gad dhaabbadheetiin jaa ijattiin isaan haasawa malee. Hayyee. Taateyaa. Siigalee. Achi turte silaa bakka namni itti waliin fayyadu jechuu barbaadetumaa waan kana kaase. Achi jira maalleeyni bilaash gartee haa faranjiin lafa daraddartee namni tokko sitti hin Allahus akkana yoo itti follows hin godhanii sati firraan dhorkini. Gurbaan maal ta'e maal shiramaa firratti daleedha. Ani irra kaniin silaa nama miliyoonaa ol qabu obboleeyyan kiyya maallaqa YouTube irraa harkatan gaafaan an jenna kuma sadii riib jee kutee jee haruma isaan kutaniin dhabe sii galee. akka waan dachiin jetteenitti. Dachumaa citeen tanaafuu amma baranii jiranuma isinirraan fudhatuun jeen maallaqa. Adda baasii bee bakka san sirreessiif situ ongore. Tanaaf mee shagagi sharmarkeen deebi'ee dhiiroo tolfate. Sharmarkeen hin deebine gaa'ee an harkaan jiru horii monitoraa harkaa jirtan rakkisaadha. Yoo hin jiraanne ammoo gaa sa'a dheertuullee gartee asirratti amma laal abdallee bira. Ne dhufa lakki ne dhufa abshir ne dhufa nin beeka. Ayyee. Akkasi. Omaan rakkoo qaba anninta arrumaan TikTok irra sa'a dila kana ture record qabsee. Dinta yaa abdallee follow godha jara keenya. Abdallee Ibrahim follow godha. Waan takka TikTok irra sa'a kana taa'een beeku dubbii tanatu dubbii jabduu taateen gad dhufirrahi. Yeah. Waan inni qaamaan keessa jiruuf waan kana na laalchisa jee dhufe. Akkas rakkoon qaba irra taa'us. Isinuma jirtanii sa'a digdamii afur walitti dhaabdanii hawaasaaf waan godhaa jirtu guyyaa sadiin dabaree kan tokko natti bilbilee kalee kinaan jee sadiinaa ol osuma teessuutiin rafee sirratti ka'e akkasuma taa'u jirta hinaan jenna koolee kamidha gargaarsummaa taasisanii jecha bareedaadha foloo godha abdallee illee jira keenya mee hangasuu foloo nu godhame hangasuu foloo nu godha foloos if godha akkamitti godhansa foloo ni taateef godhu Oggaa nama gooteef goota warra tokko beektu warra mana kanarra jiru dafi mallattoo idoo irraa ballee achiin dhaqii ishee ergu awwaanne sanna aarsiti ibidda naqqabdi wallaahi asiin tuqi obboleessa kiyya maarree godhi asiin seni wayni mataa kanaatu belna jaa mataan na ogo godhoon akkasitti harkatte san faayidaallee hin qabu viidiyoo gadhiiftu nama tokko siif ilaalu maaliif osoo hin jaalatin namni folowuusi godhe waan ta'eef faayiduu kan qabu. Waan ajaa'iba isinitti reefu oguuniin akkasinaan jettu sanii kuma 87 qofaan qaba. Namni as keessa jiru keessaa namni cinaan tokko amma foloo no godhe namni 700 jechuudha. Obboleeyyan mee foloo wal godhaa mee cal jaatuma foloo godha faayidaa qabdu wallaahi ammaan isin arge. Namni kuma tokko. Ani namni wayii tokko chaalenjii naa kanneetiin sodaadhee firraa dhiise abdallee fi. Chaalenjii akkamii. Biyya lama sii kannan. Chaalenjii yoonii fi yuutuuba kee sabskiraayib 500 guyyaa 15 keessatti geesse miliyoona 2 biyyaatti nurraa chaalenjiidhaa jaansii galee. Hayduuba nuti kun milee meeqare? Lakkii. Miliyoona 60 Duuba maali boodaan tere? Wallahi sodaadheetiin firraa haa jechuun uummataan dura firraa laala jeetiin viidiyoo waraabee viidiyoo sanuu namni 15 hin laalle. Garuu animma waan ajaa'ibsitti ta'u yuutuubii nama keenyaatu dhiisi kanummaan yoo ilaalu na dhufeewu sabskiraayippiin godha maaliif jennaan taraa lammadaa waa inni fadhu sana kanaa dhufuuf si galee. Namni keenya maaliif haasaa kana sabskiraayippiin goone ajaa'ibna ta'e yeroo gargarii. Jaalaltee waggaa daangaa dabartees bashorreen jaalala keessa ilmoo nyaattee jaaniimi.
Atiin aadaa kana nutuma qofa nama Oromoo qaba malee uummata saba biraa agartee mana waan isaanii yuutuubiin isaanii adda keenyarra. Wallahi hindicha tokko saahiba kiyyaa hojii daleena. Hay ati yuutuubaraan aan jee mana kiyya dhufe yuutuubaraan jeen. Foloora meeqa qabdan aan jee. 150 qabaan jee na qofle wallahi. Maaliif qofaltaan aan jee. Warri ana follow na godhu ka follower qabne 150 qaba. Ani meeqaan qabne beektaan aan jee miliyoona 3 qabaa jee geema taphata. Duba naaf ati waliif fiddaa hin jenne si yaajuuji fi maajuuji hedduudha. Si galee. Isaa waliif godhane dirri. Isaa Wal waliif gargaaran. lakki. Wal gargaaran. Baddaa'in qaceelloo walii gooti. Amma kana keessa iPad habba meeqa jira? iPad habba shini jira. Hundinuu YouTube qabani. Link itti ergeeti ittiin godhaa jaan. Ijoolleen. Yaa. Amma namni illee gad deebi'aa jira. Akkam goona gaa bilbilirra bilbilamee gartee inni iyyafatamaa jirullee waan jiru natti fakkaatu. Akkam goona online irra hin jiru. Anis chaarjirrii wanta natti ta'aa jira. Ani asumatti gabaabseetumaan sila wanta jedhe hedduu natti tola. Akkamitti Laa qabu. Laa shagagii wanni gaafatamuu hin jiru haa maali gaafiin isaan jirtu warra. waan inni ifa godhuu barbaadutu jira jee waan ragaa na godhatan irratti waan san keessaa kaan hin jirree fi maqaan kiyya dogongoratti na kaafamee waan jirreef dubbachaa ture. Hayyee ifaa waa godhu rakkoon qabu. Yaa nuti online irratti akkuma isinuma hojii wal qixaa agarretti Proogiraama kana egaa agarree booda kallattiidhaan walitti dhufnee akkaan diinaa olii wajjin wal qunnamsiisuu danda'u wal mari'annee ture. Saniin ala guyyaa Iskandar Adama Haruun karaa torbaan darraa Dirree Dhawaatiif magaalaa Dirree Dhawaa dhufu uffata aadaatii fi meeshaalee spiikaraa fi kana mana abbaa gadaa waan keenyuuf hoggaa baanu mana sanirraa wajji baane. Naafi sharmaarkeen dhimma nasihaa kaasnee wanni wal mari'anne akka hin jirre akkasumas deebii abbaa gadaa waa gaafachuudhaaf abbaa gadaa biraa akka hin dhaqinii fi mana abbaa gadaatti guyyaa Iskandar simannu san qofaa akka wal agarre saniin ala dhimma nasihaa nam takkaa wajjin illee marii akkaan hin godhin anasumaaniin hawaasa kiyyaaf ibsuufadha. Obboleetii teenya ta duutee hedduu qalbiin nu cabxee jirti hedduu nuttis natti an akka mataa kiyyaatti hedduu na dhagahame asumaan dhimma nama takkaa wajji dhimma kana akkaan hin haasawin hawaasa kiyyaaf ibsuun barbaada. Dhimma gartee naafi sharmaarkeen haasawinee abbaa gadaa bira wajjin hojjechaa jirrus akka hin jirre asumaan isiniif ibsuun fedha. Dhimmiti san hin jirtu jechuudha. Dhimmiti inni ittiin abbaa gadaa bira deemnee dhimma nagaa argachaa jira jee. Rabbiin na harkaa waan kana nam takkaa wajjin illee hin haasawin. Thank you Khalifa. Galatoomii ulfaadhu. Kanuma wanti siraa barbaadnu iyyee taate. Kana Khalifa khalaas silkiin chaarjii siraa jiraatte gabbuun dandeessa. Ni dhaga'ama. Si dhageenye. Khalifa fixattee mi? Fixatee jira Khaliifaan. Tamaamayyee. Khalaas tuufaa. Akkasi dhiyaadhaa Dr. Nuruddin welcome. Dr. Nuruddin baga nagaan dhufte. السلام عليكم كم جرت هذا يا اخي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نيتكم واننجو عبد الله ابو ما جرت يا اخي لونج تايم برو Akabi, how are you? لونج تايم بقى جرات Baga وعلى ما جاتشم برباده توكو بلاتين تين دون ني اجيفمته make it clear نموني توكو تبا ني اجيفمته
Hunduuneen amri rabbi hoggaate kana clear. Lammaffaa diraamaan har'aatu from A to Z dhaynee maal maa hoyaa ki diraamaa ajaa'ibaa nuti dalagee deeme maal qabaa balleessee dhiifama yoo jedhe kunis waan biraati. Diraamaa kana akkuma muuvii